وان برباش كوتو نقول اتمالي بو فجيسو فيدا نا وجنا سو أملينا نندو بيستو أملينا نمتو دانا أوفي بلس أوفي نجيسا ما أيو جيتشا كنا ديسي فجيسا ديسات أيو نامني بر وري مرتي واسري سولن ندا جيتا وجي مرني سري سولن دينار وفجيسو مال فيدا وسو دوغاندو تيام مان ماتا مال فجيسو نوانا كانوا مجرو يرو غلو جرونا ما بلس أسين كوفتو أيو ديفا Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'atoo fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan kabajaa kan jaalala isin biraa naaf haa ga'u isiniin jecha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootee galata waaqayyo deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhuftee mul'ataa jechuun keessaniin oolu akkuma video calqaba irratti ilaaltan jechuudha video site jechuudha dhugaa dubbachuudha fi waan baay'ee akkaan keessa namaa cabsuudha jechuudha wanti raawwatame jechuudha maaliif dhugaa dubbachuudha fi prank akkanaatti illee odoraa hojjetamuu baate baay'ee gaariidhaan jedha gara kootini innis akkuma argaa jirtan yookiin akkuma miidiyaa kanarratti argaa jirtanii site biyya galee ture biyya kan galee pranki hojjetee ture jechuudha pranki hojjete san irratti micayyoon akka pranki taa'e hin beektu dhugumaan na jaalate jettee jaalala irraa taqabbaltee turte jechuudha garuu jaalala taqabbalte sun pranki ta'ee argamna micayyoon waan biraa keessa galte jechuudha waan ajaa'ibaati inna odoo pranki akkatti jireenya namatti busheessu kana hojjechuu baatanii baay'ee gaariidha jedhee yaada gara kootini saayidii nama jireenya ijaarratee daa'imallee qabuudha jechuudha garuu ishii irratti pirankii hojjete sun immoo dhugaa micayyoo saniif jeequmsa guddaa ta'ee jira jechuudha haga lubbuu ofiitillee baasturra geessee jirti jechuudha ammaaf micayyoon tuni balaa isaatiin jechuudha balaa saayidiin jechuudha jaalala isaatiin qabamte jechuudha qoricha dhugdee mana hakimitti kan argamtu jechuudha garuu namni kuni duraanis jaalatus duraanis hin jaalanne soo ta'e dirqama jechuudha yoo duraan jaalala ishii qabaate pirankii akkasiisan irratti hojjechuu hin qabu jechuudha jaalala ishii hoo qabaate jechuudha garuu dhuguma jaalala ishii odoo hin qabaatiin lafaa ka'ee ishuma argeedhaaf pirankii akkasiisan nama hin beekne irratti hojjechuu baay'ee ulfaata jechuudha amma micayyoo sun balaa isaatiin qoricha dhugdee mana yaalaa keessatti argamti akkasuma warri ishiitillee eekamsuu guddaarra jira jechuudha warri micayyoodha jechuudha kun hundumtuu kan ta'e pirankidha jechuudha pirankiin akkanaa kun immoo baay'ee lubbuu namaa gaaga'a jechuudha baay'ee jechuudha jireenya namaatillee bara diiga lubbuu namaatillee balleessa jechuudha pirankiin sayid biyya keessatti hojjete pirankii akkaan baay'ee keessa namaa cabsuudha jechuudha micayyoo tana pirankii irratti hojjete pirankira jedheeni biraa deemee waaqate ishiin qoricha dhugdee yookaan yoo na fuudhe yookiin immoo ofin ajjeesa jette ammallee mana hakimii keessatti aadachaa jirti jechuudha dirqama innis maal godhuu qaba jireenyas qabaatu micayyoo tana lubbuu baraaruu yookiin immoo akka ishiin lubbuu ofii hin dhabneef jechuudha murteessee jira jechuudha fuudhicha yookiin immoo nikaa jedhan godhachuudhaaf jechuudha gaafa mana hakimii keessaa gadi baate nikaan godhadhaa dirqama kooti natu balleesse jedhee innis balleessa ofirratti fuudhee jechuudha akka balleesse beekee kun badii guddaadha jechuudha maaliif nam tokko jaalala keessatti namni suni badii erga balleessetti dhiifama gaafate dhiifamni sunis kanaanii mootii ani keessi koo miidhamee jedhattee micayyoonis dirqama na fuudhuu qaba yoo inni na fuudhin ammas lubbuu tootiin galaafadha jennaan lubbuu ofii galaafachuurra ani ishii fuudhee lubbuu ishii baraaruu wayya jedhee innis eeyyamee jira jechuudha garuu jireenyi isaa haati ijoollee isaa sunoo hin eeyyamti kan jedhuuf baay'ee tokko ulfaata jechuudha sumaayyaan warri hordoftanii hin jirtan jedhee yaada ishiin immoo viidiyoo wayii video amma inni eeyyame doon ta'e video duraa san irratti eeyyamtee
dhiifama gooteefii jira. Ishiinis dhiifama gooteefii jirti jettee viidiyoo wayii gallakkistee turte. Saniin dura garuu baay'ee rifadhee dhugaa se'ee jettee viidiyoo keessatti dubbattee jirti jechuudha. Viidiyoo isa lammataa kan isaan mana akimii keessaa mucayyoo biraa walii galteedhaan si fuudha jedhee Said eeyyamee fi gallakkisee ishiin gadi lakkifne jechuudha. Sumaayyani dhugaa waan baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Waan akkanaa kanarraa odoo warri yuutubaraa of qoxxobe piraankii akkanaa piraankii jibbisiisaa piraankii akkanaa kanarraa odoof qoxxobanii piraankii akkanaa kanarraa jechuudha. Maaliif piraankiin akkanaa kun lubbuu namaatillee hin baasa jechuudha. Amma odoo gisee micayyoon qoricha dhuddeessan warri micayyoodhaa Said achitti arge lubbuun nama tokko hin baay'ee yaadanii. Maaliif micayyoon qoricha dhuddee gisee sanitti yadduu lamaan keessa waan jirtuuf du'aa fi jireenya yadduu waan jirtuuf sunis dhiiga kunis achi jira. Micayyoon teenya siif jetteetti qoricha kana dhudde jedhanii isattis waan biraa yaaduu danda'an jechuudha. Kanaafuu odoo piraankii fokkosiisaa akkanaa kana hojjechuu waattanii warri yuutubaraa jechuudha. Baay'ee gaariidhaan jedhan gara kootini baay'ee jibbisiisadha yoo piraankiin akkanaa kuni. Kanaafuu piraankii akkanaa kanarraa odoof qusattanii jechuun jaaladha. Dhugaa wanni piraankii godhan baay'ee jira. Garuu piraankii akkatti ulfaatu piraankii lubbuu namaatirratti taphachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Waan baay'ee fokkosiisa lalleedha. Inna Saidii mudannoo addaati kan isa mudate. Innis garuu kana ta'a yookiin immoo kana natti ulfaata haga kana jireenya kiyya keessa bittinnaa yookiin jireenya kiyya jeeqama jedhee hin yaadne piraankii hojjechuu malee jechuudha. Micayyoon dura karoorfattee dura isa eessan argadhu nama kana jettee kan itti yaadaa jirtu dhaqee piraankii irratti hojjete. Garuu piraankiin micayyoodhaaf milkaa'ee jira. Saidiif immoo dhugaa waan addaatitu isa mudate. Inni jireenya isaa kana ijoollee ofii jeeqee jira. Isiniin jechuu barbaada. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Viidiyoo kan laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaa fayyaa.